Gammachuu Magarsaan jedhama. Kanan dhaladhalaa gaaruma Maa'oo karaa Garasii fuullee alakuu gaaruma jalattin dhaladhe. Akka lakkoofsa Awurooppaatti 1953 dhaladhe akka kan Awurooppaatti. Akkuma Second World War waraanni addunyaa lammaffaan xumurame nin dhaladhe jecha isuma booddeen dhaladhe. Waggaa 9 biyya kanaa bahee Gimbii dhaqee Gimbii immoo waggaa 9 taa'ee achitti elementarii baradhe. Gammachuu Magarsaa jechuun nama asitti dhalateedha. Asitti hin guddanne Gimbiitti hin guddadhe. Hiriyoonnan qabus ijoollee Gimbiiti baay'een isaanii. Achi immoo Finfinneedhaan deemee Finfinneetti immoo high schooliin baradhe. Booranas waggaa 2 taa'ee Arsii keessa waggaa 2 taa'ee Baalee Harargee ijoollee Harargee immoo wajjumaan guddanne. Ijoollee Finfinnee ijoollee naannaa Shaggar warra akka Mokonnin Baayisaa warra akka Taayyee Morodaa warra isin hin beekne ijoolleen hiriyaan wajjiniin dhalan warra Finfinnee baay'eetu jiru maqaan isaanii kan hin dhahamina amma har'aattuu jechuudhaaf. Gimbiitti immoo namni dhugaadhumatti seenaan silaa dagachuu hin qabne amma har'aatti dagatamee jiru yoo dandeessan mana tokko maqaa isaatiin moggaasuu qabdani Mitikkuu Waaqoo jedhama. Mitikkuu Waaqoo wal'aansoo Oromoon qabe keessatti abbaadhaaf ilmaan kan itti wareegaman manni isaanii warri itti diigame warra Waaqoo Bajjeenaati. Mitikkuu Waaqoo Haramaya University irraa giraajuweet godhee Qellemii fi Gimbii Awuraajjaa walitti bunna boordii ta'ee buna argitan kana hundaa kan misooma isaarratti qooda guddaa qabu Mitikkuu Waaqoo kana. Mitikkuu Waaqoo duwwaa miti namoonni gara Ejjetaan fa'aan jiru. Ejjetaa Fayisaa Roorroo ijoollee Gimbiiti. Ijoolleen Gimbii kun baay'ee ijoollee jajjabduudha. Amma abboomaa Mitikkuu warra dura wareegaman jechuun ilma Mitikkuu Waaqooti. Kanaaf iyyuu ankoogaa jireenyi koo Qellemitti dhaladheen Gimbiitti guddadheen Finfinnee dhaqee Finfinnee irraa Arsii dhaqee waggaa 2 irshaa limaatii kaaduweedhaan sana keessa hojjedhee achi immoo Nageellee Booranaa dhaqeen Nageellee Booranaa immoo waggaa 2 taa'ee Oromiyaan hammam akka bal'atu matsaafarraan dubbifne yan keessuma deebiin beekaa jechuudha. Waaqoo guutuufaa wajjinis akkuma amma fuulaan wal beennu kanan Waaqoo guutuufaa Dubroo Waaqoofaa Aliyyee Cirriifaa Waaqoo Luugoofaa akkuma isin beeku kanatti wal beeyna. Gaafa isaanii galanii jaagamaa keellootti harka kennatan achiin jira. Kan gaafas fotoogiraafii kaases anuma. Kan gaafas Nageellee Booranaan jira siin jechuuf. Kanaaf iyyuu biyya warra raayyaa kanas riisarchiidhaanii yookaan Abbaa Lambeertoo namni jedhamu tokko kaatolikiidha. Qeesii kaatolikii. Addana aaddoo kana ture. Na waggaa 18 sayyoo kana haxanna'e faranjiin kun daachiidha. Afaan Oromoo akka anaaf akkuma Abbaa Filiippoos fa'aatti nama afaan Oromoo beekuudha. Waggaa 11 wajjiniin hojjedhe aadaa Oromoo qorachuu irratti isaa wajjin. Egaa sun eegan Jimmatti hidhamee mana hidhaatii baheeti bara Dargii. Baruma Dargii sana immoo yeroo lafti awwaajame awaajii sana hojiirra oolchuudhaaf Qellema Awuraajjaa
የመሬት ይዞታ ስራ አስኪያጅ kan asitti shuume ana. Kanaafiyyuu gabaree maabarii ammasin har'eettan kana gabaree maabarii kana waradaa kurnanuu keessattiyyuu awraajjaatti immoo taglaalaa gabaree maabarii kana kan dhaabe ana. Ani yeroo sana atoo bulchiisi Wallaggaa Kiflaagar jedhan suni Ato Abiyyuu Galataa ture. Ato Abiyyuu Galataatu sልጣና የክፍለ ሀገር ዋና አስተዳዳሪ ናከን ሶ ስልጣን እኮ አውራጃ መሬት ዞታ ድዋቶን ታኔ ፍርድ ሸንጎ አከዳምኑ ወረኩኖ ታጣቂሞ ማልጀተን ከኒ ፍርድ ሸንጎ ከና ወጅኖ ሆጀተን ከፖሊሲ isaaniin kan dhaabee gabaree maabarii kan dhaabee ana calqabasaa yayyabasaa jechaadha. Kanan fakkaadhaa ni Gammachuu Magarsaa jechuun kanan fakkaadhaa bara dargiigaa asitti du'a natti faradan. Du'a natti faradaniin miilaan irkaa bahee guyyaa 21 miilaan adeemee Finfinneetti gale bara dargii. 19 akka lakkoobsa Habashaatti 1968 jechaadha. Sana booddee immoo Jimmattiin hojii misoomaarra ture safara piroogiraamii jedhanii safara piroogiraamii sanarratti amma nooraa dildila Gibee Qallaa Anatti karaa kiiloomeetirii 42 fi dildila sanaanatti jaarsis botorto eeganu ijaarree finne immoo dargiin dhufee xolla'ii nurkaa fudhatee wattaadarri maasalxanyaa godhate. Duraan garuu misoomaati jedhameeti kan Lutheran World Federationiin fandii godhee ittiin hojjennee jechaadha. Eegasii achii baheen dargiidhuma kana baqa keessan Keniyaa deemee Keniyaatti gaa undergraduate degree isa duraa hojjedhe achi immoo baheen biyya Masrii dhaqee biyya Masrii waggaa 2 taa'ee biyya Masriitti immoo biyya Ingiliziitti na jijjiiranii biyya Ingilizii immoo waggaa 8 taa'ee achi gaa waa'ee dhuma aadaa Oromoo qorannaarra tureen achitti University of London lafa jedhanitti PhD waa'ee Oromoo kanarratti hojjedhe achi deebi'ee dhufeen University Finfinneetti barsiisaa ta'ee qaxarame. Yeroo muraasaa fi na shuumanii turanii Finfinnee Universitytti innis hin milkoofne natti duulanii hojiidhaas na ari'anii achi isaaniin baqadheen dhufee addana meexxii kanatti lafuma abbaa keenyaa irratti mana ijaarradhe addana taa'aa ture. Kana Gammachuu Magarsaa